Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kana isinitti himna oduu sa'aatii kana kan isinitti mo'anee Mallas Dirribsaati. Uummanni dambii raawwii labsii yeroo muddamaa dhibee koronaa ittisuu akka hojiirra oolchuu mootummaan hubachiise. Dambii ifaa taasifamee hojiirra oolchuun yoo danda'ame miidhaa vaayirasiin koronaa geessisuu danda'u ni hir'isa jedhamee jira. Abdul Salaam Hassan dambii kana laalchisuun waan qindeesse qaba. Dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa irratti babal'achuu hordofee biyyootni garaagaraa dhukkubicha ofirraa ittisuuf tarkaanfilee garaagaraa fudhataa jiru. Itoophiyaanis weerara dhukkuba addeessaa addunyaa kana waliin ga'uun ji'a tokko dura biyyattii seene ofirraa ittisuuf wixinee labsii yeroo ariifachiisaa manni maree ministeerota baase manni maree bakka bu'oota uummataa tibbana raggaasisuun isaan ni yaadatama. Abbaan alangaa waliigalaas dambii labsii yeroo ariifachiisaa raawwachiisuuf ooluu baasuun ifoomsee jira. Dambii labsichi itti raawwatamu kutaalee 4 dhoorkaa fi dirqama kan ka'u yoo ta'u daangeffama adda addaas of keessaa qaba. Walga'ii amantiis ta'e siyaasaa iddirii daboo qubee fi kanneen biroo irratti namootni 4 ol walga'uu dhoorkeera labsichi. Naannoon daangaa tajaajila kaargoo fe'umsa gogaa fi dhangala'oorraan kan hafe sochii kamirraayyuu cufaa taasiseera labsiin abbaan alangaa waliigalaa federaalaa baase kun. Bu'uura labsii kanaan barataa fi barsiisaan onlaayinii malee qaamaan wal arguun dhoggamee jira. Bakkeewwan ispoortii daa'imman itti taphatan akkasumas harka wal fuudhuun ibsa kanaan kan dhoggame yoo ta'u geejjibaanis walqabatee dandeettii fe'uu konkolaattotaa 150 ol fe'uu labsiin abbaa alangaa waliigalaa federaalaa baase kun daangessee jira. Mootummaan dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuuf to'achuuf murteewwan garaagaraa dabarsus murteen mootummaan dabarsaa jiru hojii irraa ooluu dadhabuun qeeqa hordofsiisaa jira. Labsii yeroo muddamaa dhibee koronaa ittisuu waliin wal qabatee bahee hojiirra oolchuu keessatti hanqina guddaatu mul'ataa jiranii jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennanii uummanni of dagannaa keessa bahee qajeelfamoota hojiirra oolchuu qaba jedhanii jiru. Leelaa Jibriil dabalatasaa qindeessiteetti. Vaayirasiin koronaa addunyaa irratti babal'achuu cimsee itti fufee jira. Dhukkuba kanaan namoota miiliyoona 1,800tti dhihaatan qabamaniiru. 100,000 ol lubbuu isaanii sababa dhukkuba kanaatiin dhabanii jiran. Itoophiyaatti namoonni 69 dhukkuba kanaan qabamanii 3 lubbuu isaanii dhabanii jiran. Biyyattiin dhukkuba kana dursitee yoo to'atte malee biyya keessa faffacaanaan dhaabsisuun ulfaataa akka tahe tilmaamni yeroo garagaratti kennamaa jira. Mootummaanis dhukkuba kana ittisuu fi to'achuuf labsii yeroo muddamaa baasus hojiirra ooluu dadhabuun qeeqa hordofsiisee jira. Mootummaan dhukkuba koronaa ittisuuf murtee dabarsee ofii isaa kabajee uummanni biyyattis akka kabajan gochuun fakkeenyummaa ta'uu qaba jedhan. Jiraattoota jidduudha kanneen OMN fi yaada isaanii kanneen dammaqinsi uummanni dhukkuba kana ofirraa ittisuuf qabu laafaadha jedhan. Naannoo keenyatti haalli koronaa badinaatiin hojiirra ooleera jechuun hin danda'amu. Namoonni baay'een akka walitti siqaniitidha kan isaan deemanii waliinidha kan isaan nagadanii waliinidha kaaffeen cufamne yookaan manni dhugaatii cufamu kan jedhamu sunillee hin cufamne. Labsii baasuu qophane gahaa miti. እና አከናኑ ኬኛ ከናት ባየ namni hubannaa hin qabu. Kanaaf hubannaan daka hamma gararraatti hubannaa gahaan gochisamuu qaba kan hin jedhu yaada kooti. Kanuma guyyaa dalagatuu yala garatti haala biraatiin ammoo uummanni keenya waa'ee isaan dubbachaa jiran kanarratti addaan fageenya qaamatii fi harka wal fuudhuu fi tuqaa adda addaa irraa uummanni bilisan taane haga ammaatti. Caasaleen mootummaa sadarkaan jiran murtee mootummaan dabarse ofii isaanii kabajanii uummanni akka kabaju gochuu qaba jechuun dhaaman. Karaa caasaa mootummaatiin gadi fageenyaan keessa doobamee guyyaa guyyaadhaan wanni kun dalagamuun silaa baay'ee uummata hojii amansiisuu irratti deemuu qabanii. Mootummaan mataan isaa caasaa gara gootiittis gadi diriirsee tokkoon namoota
haala ajaja mootummaan kennee fi dabarsee ittiin hojiirra akka oolchaniitii fi to'annoo gadi fageenyaatiin hojjechuudhaatii fi dhimmoonni nageenyaa jiru waan ta'eef dhimmoonni nageenyaa bal'inaan akka isaan kanarratti hojjetan gochuudha. Hojii hubannoo hawaasaa uumu hojjetaa murteen dabre hojiirra akka oolus xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabaatu dhaamamee jira. Qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee jiraattota magaalattii harka qalleeyyii ta'anii fi dhibee koronaa waliin wal qabatee haala rakkisaa keessa jiranii fi midhaan nyaataa kuntaala 500 caalaa gumaachanii. Qonnaan bultoonni kunneen sababa bal'achuu magaalattiin lafa isaaniirraa haala malleen buqqaafamanis lammii fi qaqqabuun dirqama keenya jedhanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee immoo hojiin hojjetamu kamumtu qindoomina naannoo Oromiyaatiin hojjetamuun murteessaadha jedhee jira. Lalisaa Idriis dabalata qaba. Qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee fi dhaabbileen dhuunfaa garaagaraa deeggarsa midhaan nyaataaf meeshaalee qulqullinaa weerara dhibee koronaa sababeeffachuudhaan gumaacha taasisan. Qonnaan bultoonni magaalichaa waan qaban irraa qoodanii lammii isaanii akka qalleeyyiif birmatan kan jettu Aadde Fatiyaa Mahammad itti gaafatamtuu Koomishinii Qonnaan Bultoota Finfinneeti. Boolee, Aqaaqii, Ekkaa, Kolfee fi Laaftoorraa qonnaan bultoonni waliin ta'uudhaan waan qaban waliif birmachuudhaaf naannoo xaafii, shumburaa, qamadii dabalatee midhaan kuntaala naannoo 500 ga'u walitti qabuudhaan as fidanii jiru. Qonnaan bultoota magaalichaa bakka bu'uun deeggarsa kana kanneen gumaachanis misoomaaf jecha buqqaanee waan guddaa gumaachuu hanqannus amma humna keenyaa gumaachineerraa jedhu. Har'a egaa qotee bulaan haala warra nyaata ofii hin dandeenye uummata keenya cinaa dhaabbachuuf dhibeen amma nurratti biyya keenya irrattis daawwachaa addunyaa irrattis didiriyaa dhufe kan namoota humni isaanii hin dandeenye mana keessa oolaarree jedhame isaan gargaarsa kan oolu garuu qotee bulaan keenya haala misoomatiin kan buqqa'ee wannuma nyaaturraa nu wayya jedhe amma kan argitan kan Finfinnee dhufne. Kantiibaan ittaanaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa ammoo deeggarsa qotee bultoonni taasisan kana galateeffachuudhaan bulchiinsi magaalichaa qonnaan bultoota Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa waliin ni hojjetaa jiran. Finfinneen Oromiyaan alatti magaalaa ta'uu hin dandeessu jechuun dubbatan. Qotee bultoonni yeroo ammaa qotee bultoonni magaalaa Finfinnee jiranis magaalaa Finfinneetti marsanii jiranis guyyaa guyyaadhaan gootaraa isaanii keessaa baasanii nu kennaatiin jiru jiraata magaalaatti kennaa. Finfinneen immoo Oromiyaa wajjin hojjechuu baannaan dhibee kana qofaaf miti. Dhibee qofaaf odoo hin ta'in wanti Finfinneen argatu hundumtuu Oromiyaa irraa dhufa. Bishaan Oromiyaa irraa dhufa. Bu'aan qonnaa Oromiyaa irraa dhufa. Waan hunda Oromiyaa irraa dhufa. Oromiyaa keessa darbee wanti Finfinneen dhufne hin jiru. Finfinnee keessaa bahee immoo wanti Oromiyaa keessa toon darbiin gara biraa deemu hin jiru. Qilleensa isaarra soo ta'e lafa isaarra. Kanaaf Finfinneen Oromiyaa wajjin hojjechuun Finfinneef faayidaa guddaa qaba. Oromiyaa irraa yoo jechaadha. Dhibee koronaa waliin wal qabatee uummanni of dagannaa keessaa bahee of eeggannoo cimaa taasisuu akka qabu ogeeyyiin fayyaa naannoo Hararii aanaa dirree xiyyaaraa hubachiisaniin. Hanqina guddaatu gama kanaan jira jedhan ogeeyyiin OMN fi yaada isaanii kennan Uudi Musaa dabalata qaba. Naannoo Hararii aanaa dirree xiyyaaratti buufanni fayyaanichaatti fi ogeeyyiin fayyaanicha keessa jiran dhukkuba vaayirasii koronaa irraa lammiiwwan baraaruuf qaama hawaasa garaagaraa wajjin qindoominaan hojjechaa akka jiran dubbatu. Uummata keessa gabbuunee uummata barsiisuudhaan dhukkuba kanaaf irraa ittisuu jirra jechuudha. Akkaataa kamiin harka dhiqachuu akka qabanii fi yeroo mana isaanii seenan yeroo mana isaanii bahanii fi iddoo akkamitti harka dhiqachuu akka qabanii fi dhibeen kun maaliin daddabraa maaliin ofirraa ittisuu akka dandeenya hawaasa keenya guutuu jechuudha. Hojjettoota ekstenshinii fayyaa keenya waliin ta'uudhaan hojiin hojjenne jira jechuudha. Kun kanumaan osoo jiruu naannoo Hararitti gama gorsa ogeessa fayyaa hojiitti hiikuutiin hanqinni guddaan uummata biraa mul'ataa akka jiruufi jijjiiramni amalaa naannichatti mul'ataa akka hin jirre ogeeyyiin fayyaa ni dubbatu. Uummanni keenya dhukkuba kana tuffachuu jira. Hanga inni dhufee isaan hubuu qishnuma itti godhu jiran ammallee ni harkaa walirraa fagaatan. Odoo ati meetira takka walirraa fagaadhaa jechuuniti walitti as deeman. Transportii wajjin wal qabatee akkaataa biitii kan itti hojjenni transportiin gaggeeffamu jirtu uummanni akkuma dur barame sanitti waliin makamee itti adeemu jira. Karaa biraatiin ammas
ያው ረቡማ ፊደ ዱኩባ ከነ ጀቹዳን ሐዋስኒ ኢዶ አሙታ ኢዶ አፎቻሌ ከነ ከነነት ያው ቻሌንጅ ጉዶን ተውጅራ wareegama ogeeyyiin fayyaa dhukkuba vaayirasii kooroonaa irraa lammiiwwan biyyattii baraaruuf kafalaa jiran uummanni hubachuudhaan gorsa ogeeyyii fayyaa hojjettii koo akka qaban gaafataniiti jiru. Nuti isaaniif jecha baanee ala buufata bulu jirra mana hakimaa bulu jirra isaanis nu jecha mana haa ta'ani. Sababa gorachuun gaariidha. Waanni hin dhufne hin jirtu ni dhufa ammoo namu iddoo jirutti waanni hojjettoonni fayyaa dabarsu jiran kana hojiirra oolchuudhaan dhukkuba kanarraa baraaruu ni dandeenye. Ergaa ogeeyyii fayyaatiin dabru yoonii fi hordofne dhibee kanarraa of baraarree lammiilee keenyas baraaruu dandeenya jeetii yaada. Fageenya keenya eeggachaa iddoo namni walitti heddummaatutti deemuu baanne haga jedhame kanaaf wantoota nurraa ittisan hojiirra yoo oolchine baay'ee nutti tolan akka kiyyaatti. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophaa'eef Uudii Musaatii Harar irraa hima. Ameerikaan lakkoofsa namoota dhibee koronaatiin lubbuu isaanii dhabaniitiin addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaarratti argamti. Gabaasaleen akka mul'isanitti hanga oduun kun qindaa'etti Ameerikaa keessatti qofaa dhibee koronaatiin namoonni 20,500 caalan lubbuu isaanii dhabanii jiru. Ameerikaa keessatti guyyaa tokkotti namoonni 2,000 dhibee koronaatiin lubbuu isaanii dhabuun biyyattii gara sadarkaa jalqabaatti fiduutu ibsame. Addunyaa irratti hanga ammaatti namoonni 100,109 ta'anii dhibee koronaatiin lubbuu isaanii akka dhaban ragaaleen ni mul'isu. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qaban dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.